Seenaa jireenya Sarbeessaa Faajjii. Sarbeessaa Faajjii abbaa isaa Faajjii Yaadasaa fi haadha isaa Guddattuu Fedhasaa irraa bara 1929 dhalate. Gosti warra isaa abbaan Abeebee Ganjii yoo ta'u, haadhaan immoo Abeebee Jarjaraadha. Bakki addaa itti dhalate bakka Doobbii Dillisaa jedhamu yoo ta'u, maatiin isaa Doobbii Daalattiitti waan bakka jireenyaan jijjiiramaniif Doobbii Daalattiitti guddate. Akkuma ijoollee kamuu maatii isaaf ajajamaa dirqama maatiin kennuuf raawwachaa guddate. Barumsa qeesiis baratee jira. Yeroo sanatti barumsi qindaa'aan jiraachuu baatus barumsa isaan nama cimaa faarfamu ture. Sarbeessaa Faajjii nama cimaa biyyatti abdatuu fi gootummaan qixxee hin qabnedha. Sababuma cimina isaa kanaan irraa ka'uun uummanni ganda Doobbii bulchaa ganda isaanii akka ta'u sirna Dargii keessa bara 1970 filatee imaanaa itti kenne. Obbo Sarbeessaan bara ganda kana bulche keessatti qajeelummaan, gara laafummaa fi itti gaafatamummaa guddaan nama hunda ija tokkoon ilaaluun waan bulcheef waggoota 12 ganda Doobbii Daalattii bulchuu danda'eera. Boodarraa bara 1982 aangoo bulchaa ganda irraa yoo ka'u immoo akka jaarsa biyyaatti biyya isaa tajaajiluu itti fufe. Obbo Sarbeessaan yoo uffatee ba'u akkuma irraa bareedu, yoo dubbatus irraa bareeda. Nama dubbii beekuu fi dhugaan jiraatu ture. Jaarsummaa taa'uun kan fuudhu fuusisee, kan wal lole araarsee, kan wal ajjeeses dubbatee gumaa kaffalchiisuun nama dhugaa, namni dubbii isaa akka ilaalu barbaaduu fi hanga lubbuun isaa jirtutti dhibdee adda addaa biyyatti uumamu furuun biyya tajaajilaa ture. Sarbeessaan gootummaanis yoo ta'e ilma duuba hin deebine ture. Waan gootummaa obbo Sarbeessaa Faajjii hanga dubbatamu olidha. Sababa gootummaa isaa kanaanis namni halaalumatti sodaatee dhiisa malee Sarbeessaatti bu'uun hin yaadamu. Hanga lubbuun jirtutti eenyuuf osoo harka hin kennin duuti gaafa sanbata waarii harka isa kennisiiste. Sarbeessaan abbaa firaati, gara laafessaa fi arjaadha. Namni nyaatee waan quufu ittiin fakkaatu ture. Rakkataa rakkoo baasuun, dheebotaa dheebuu baasuun nama beekamu ture. Loon horee hiyyeessaaf horii dabarsaa kennaa ture. Bara isaatti yeroo qabu akka mootitti jiraachaa ture. Obbo Sarbeessaa Faajjii ijoollee hedduu mana isaatti gargaaree guddiseera. Ammas ijoollee 4 guddisaa jira. Akkasumas obbo Sarbeessaa Faajjii mucaa isaa hangafaa Shukkaaree Sarbeessaa irraa abbaan manaa ishee ijoollee daa'ima 10 irratti gatee waan boqotee fi yeroon deddeebi'ee hordofuun gaaddisa ta'ee roorroo irraa eeguun, gorsuu fi karaa qabsiisuun akka abbaatti hordoffii cimaa gochuun guddisee iddoo gaarii geessisee jira. Kana qofaa miti. Ilmi isaa Urgeessaa Sarbeessaas daa'ima 7 itti dhiisee waan boqoteef akka abbaa ta'ee hordofuun guddisee jira. Dabalataanis Mitikkuu Sarbeessaas ijoollee 2 itti dhiisee waan boqoteef ijoollee kana osoo guddisaa jiruu duuti imaanaa daa'ima kana guddisuuf fudhate akka adda kutu dirqamsiiste. Sarbeessaan hanga lubbuun jirutti itti gaafatamummaa biyyi, ollaa fi maatiin itti kennatu dhugaa irratti hundaa'uun dirqama isaa waan baatuuf akka malee namaan jaalatamaa jiraate. Gaarummaa isaa kana irraa ka'uun Sarbeessaan umurii dheeraa jiraatee darbus namni du'a isaa yeroo dhaga'u imimmaan kan roobsuuf seenaa gaarii oolmaa isaa kana kaleessaa irraa kan ka'edha.
Obbo Sarbeessaa Faajjii umriin isaa gaa'ilaaf yoo gahu aaddee baay'ee qalbeessaa fuudhee ishee irraas ijoollee 5 dhiira 2 fi dubara 3 argatee osuma waliin bultii gaarii jiraachaa jiranii isheen akka tasaa dhukkubsattee boqotte. Achiin booda aaddee dhuunfaa qumbii fuudhee hanga guyyaa 4 isaa dhumaa keessaa bahututti waliin ijoollee fi qabeenya horanii kabajamanii jiraachaa turan. Walumaa galatti Sarbeessaa Faajjii ijoollee 13 kan argate yoo ta'u amma lubbuun kan jiran 10dha. Yeroo ammaa Obbo Sarbeessaa Faajjii akaakayyuu 77 fi akaakilee 25 horee jira. Walumaa galatti horteen maatii isaa ijoollee isaa dabalatee kan lubbuun jiran namoota 112dha. Obbo Sarbeessaan bara darbee akka malee dhukkubsatee kan ture yoo ta'u yaaliin gaarii godhamee fi deebi'ee fayye. Yeroo du'aaf sodaatamu darbee gaafa guyyaan isaa geessu ganna baasee birraa barreessifatee sokke. Obbo Sarbeessaa Faajjii osoo kabajamee biyyaa fi maatii isaan akka malee jaalatamu umurii isaa waggaa 89tti gaafa sanbata xiqqaa gaafa guyyaa tokkoo ji'a lammaffaa bara 2018 halkan waarii sa'aatii 7tti boqote. Walumaa galatti Obbo Sarbeessaa Faajjii nama qulqulluu daba hin beekne waan ta'eef yeroo du'utti illee akkuma namni nan kafanu anumatu of kafana jechaa ture of tottolchee ciisuun duuti akkuma hirribaa ta'eetii fi addunyaa kanarraa nagaadhaan matee hafuura isaa dhumaa baafate.